Yooyyaa ashamaa akkam bultan daawwattoota keenyaa jaalatamoo fi kabajamoo sanbataa xiqqaa muddee 26 bara 2020 odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi dhufne jirra. Warri sagantaa kana hordofuuf asitti argamtan hedduu isinii galateeffannaa. Warri biraa sagantaa kana akka daawwatu yoo barbaaddanii faffacaasaa qoqoodaa waliin nugaa isinii jenna. Gara odeeffannoo keenyaa kan sa'aatii kanattuu dabarre matoota odeeffannoo keessa dedeemuun isin biraan genne achiin dubattuu gara bara 2020 taateewwan tayan yookaan ammoo barree kun akkamiin darbe odeeffannoo jettu isin biraan gahuu deemna. Abbaa fi haati Jaal Marroo yookaan ammoo kan maqaan dhaloota inni ittiin beekamu obbo Kumsaa Dirribsaa qabamuutu dhagahame. Abbaa fi haati Jaal Marroo kunniin tumamaa akka malee miidhaan guddaan eegerratti dhaqqabeen duubatti konkolaataa 8 mana isaanii irraa maatii isaaniitiin waraanii dhufe fuudhee akka ittiin deeme kan dhagame jiru. Abbaa fi haati Jaal Marroo kunniin maanguddoo umrii 70 oli ta'anii akka tahe kan gabaafame. Tumaatiin akkasii kunniin maanguddoo kanaa fi akka hin mallee dubbatamaa jira. Abbaan Jaal Marroo obbo Dirribaa Lammeessatii fi haati Jaal Marroo aadde Gonfee Nurgii Tolasaa lachuun yeroo adda addaatti reebichi mootummaa Itoophiyaa irrattu dhaqqabaa jiraachuutu dhagame jira. Garuu tarkaanfiin marsaa kana fudhatamee tarkaanfii hamaa ta'uutu dhagame jira. Manni Jaal Marroo ka abbaa isaatii fi ka haadha isaa guutumaa guututti ibiddaan gubatee barbadaa'ee qabeenyi warra kana manca'ee maanguddoon umrii 70 olii kun tumamanii konkolaataa 8 ka dhufe raayyaan ittisa Itoophiyaa warra kana fe'atee manirra ittiin deeme ammaan tana bakka isaan jiran hin beeknu. Maanguddoonni kunniin tumaatii kanarraa hafuu danda'u warrayyuu rabbittu beeka jechuudhaan obboleessi Jaal Marroo Sisaay Dirribsaa barreessa jira. Obbo Sisaay Dirribaa akka barreessetti tumaatiin abbaa fi haadha isaarratti geggeeffame akka malee guddaa akka ta'ee fi maatiin kunniin warri isaa kun akka dhukkuban dubbachuudhaan kanirraa hafuu isaanii rabbittu beeka. Achi buutee isaanii yookaan bakka isaan itti hidhamanii qabamanillee akka odeeffannoo hin qabne dubbatee jira. Yeroo ammaan tana duula maqaa abaa'oo balleessuutiin Abiyyi Ahmedii badii adda addaa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti raawwachaa jira. Abbaa fi haati Marroo yakka waan takka hin qabanii yakki warra Jaal Marroo nama jedhamu ka qabsoo Oromootii fi bosona seenee dhaaluu qofa akka taate ka beekamu. Yeroo ammaan tana Jaal Marroo deeggartoota isaanii jechuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmedii tarkaanfilee gara jabeenya deeggartoota Jaal Marroo maatii Jaal Marrootii fi akkasumas sabboontota Oromoo warra biltsiginaa hin deeggarre irratti fudhachaa jira. Yeroo ammaan tana bulchiinsi Abiyyi Ahmedii duula abaa'oo shanee barbadeessuu geggeessinaa duula hafteewwan hambaa yookaan ammoo jechuun jaliyyaatota juntaa Tigraahii balleessine jechuudhaan uummata Oromoo irratti yakka garaa jabeenya guddaa raawwachaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Jaal Marroon ka qabsoo Oromootii fi gara bosona seenee maatii isaa irratti miidhaan akkasii dhagahamuun kunniin ka baratame. Kanaan durallee abbaa fi haati Jaal Marroo yeroo adda addaatti tarkaanfiin irratti fudhatama akka ture ka dubbatamaa jiru. Godinaalee Wallagga adda addaa keessatti maatii qabsaa'otaa kan jedhamanii maanguddoon umrii 70 olii yeroo adda addaatti ijjeefamuun hidhamuun beekamu. Yeroo hedduu gabaasaa gosa kana dhiyeessaa turre badiin mootummaan Abiyyi Ahmedii raawwachaa jiru qabsoo Oromoo irratti akka malee hamaa ta'uutu dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo obboleessi Jaal Marroo kan tahe Sisaay Dirribaa barsiisanii yuunivarsiitii Haramayaa yeroo adda addaatti hidhamaa ture. Sababni isaallee obboleessa Jaal Marroo tahee waan dhalatee fi qofa akka tahe kadhagamaa jiru. Sisaay Dirribaa obboleessa isaa Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo maqaan qabsoo kan ittiin beekamu Jaal Marroo ilaalchisee wanni inni beekuu fi hariiroo inni qabu ka wajjin hojjetame kan mootummaan Itoophiyaatti mirkaneessuu danda'a kan jirre ka dubbatamaa jiru. Obboleessi Jaal Marroo Sisaay Dirribaa kunniin odeeffannoo inni dubbate irratti hundoofne oduu kana hojjanne
abbaa fi haadha isaa qabamanii bakka hin beekamne geeffamanii jiranii akka malee akka raayyaan ittisa biyyaa maanguddoota umrii 70 olii kan tume mana warraallee akka guutumaa guututti gubee qabeenya warraa saamee odeeffannoon dhuftu addeessitu. Duula abaa'oo barbadeessuutiin yookaan ammoo duula abaa'oo balleessu jedhudhanii Abiyyi Ahmed waraana gurguddaa Oromiyaa keessattuu banaa jira. Keessattuu qeellama Wallaggaatii fi Wallaggaa lixattuu duula guddaattuu banamee jira. Duulii guddaan naannoo kanattuu banamee eegii bulchiinsa Benishaangul Gumuzii keessatti aktiivistoonni Amaaraa sabni Amaaraa dhumatee jiranii waacaa godhaniin dubatti guyyuma mootummaan Abiy Ahmed waraanni gara Benishaangul Gumuzii akka deemu murteesse duulii wal fakkaatanii hin lallabamin yookaan immoo hin labsamne godina Wallaggaa lixaatii fi Wallaggaa qeellame irrattuu banamuun dubbatame. Bifuma duula kanaatiin jiraattonni magaalaa Dambidolloo manirra deemuudhaan sakatta'iinsa godhan jechuudhaan odeeffannoo tokko miidiyaan Itoophiyaa qophiin televezyiinii Itoophiyaa qophiin afaan Amaaraa yoo qabatu qophiin afaan Oromoo ka OBN ammoo jiraattonni Dambidolloo abaa'oo irratti duula geggeessan jechuudhaan odeeffannoo gosa kana dhiyaatee jira. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabee nagaa buusuu dadhabee uummataa fi uummata walitti kaasaa jira. Uummataa fi uummati akka wal nyaatu wal fixu deeggartoota baa'ootii fi deeggartoota biltsiginaa jechuudhaan gaarii qawwee hidhachiisee akka ummati wal balleessu haala mijeessaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Mootummaan kun yeroo ammaan tana mob justice manirra deemee odoo poolisii fi milishootaa fi raayyaan ittisa biyyaa jiru ummati akka deeggara abaluu deeggara sanii jedhee tarkaanfii walirratti fudhatu jajjabeessaa jira yakka babal'isaa jira jechuudhaan himatamee jira. Duulii Wallaggaa godinaalee Wallaggaa keessattuu baname kun eegii miidiyaa hawaasummaa gubbaatti aktivistoonni Amaaraatii fi warri biltsiginaa Amaaraa waacaa godhameen dubattu eegii ajjeechaan Benishaanguliittu gabaafame irra akka tahe hubatame. Haa ta'uutii malee duula Wallaggaattu baname kana tarkaanfii fudhate malee duula bannee geggeessaa jira jechuudhaan miidiyaan akka Benishaangulitti Abiy Ahmed waraan ajaje Wallaggaatti ajajuu isaa wanni hagammaan tana dubbatamee hin jiru. Harargee bahaa magaalaa akka Dirreedhaawaa magaalaa akka Awwadaay Haramayaa Qobboo keessatti yeroo ammaan tana badiin gurguddaan sabboontota Oromoo irratti dhaqqabaa jira jechuudhaan odeeffannoon achirraa dhufte addeessiti. Tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun miseensota abaa'oo shanee hambaa wayyaanee Oromiyaa keessaa mancaasanii barbadeessuu fi deeggartoota Jawaar Muhammadii hundeen buqqisuudha duula jedhamuun banamee akka tahe kadhagame jiru. Duula kana ka hoogganaa jiru nama biyya Kanaadaa irraa galee obbo Hangaasaa Ibrahim akka tahe ka dubbatame jiru. Hangaasaa Ibrahim Awaashii gadi itti gaafatamaa tikaa fi tasgabbii mootummaa Itoophiyaatii fi Oromiyaa tahee muudame jechuudhaan Harargee bahaa magaalota adda addaa keessatti uummata walitti qabee uummati karaa lama qaba. Karaa badhaadhinaa hiriiruudhaan badhaadhina wajjin badhaadhu yookaan ammoo yoo karaa badhaadhinaa didanii karaa badii abaa'oo shanee Jawaar bahanii qabeenyi isaanii dhabanii mancahuu barbadahu jechuudhaan walgahii magaalota adda addaa keessattuu geggeessanii dhaadachaa akka ture kadhagamaa ture. Yeroo amma kana qindoomina Hangaasaa Ibraahimiitii fi Taayyee Danda'aatiin godinaalee Harargee bahaatii fi Harargee lixaa adda addaa keessatti namoonni hidhamaa qabeenya irraa mancaafamaa saamamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Godinni kun raayyaa ittisa biyyaa waraana Tigraay keessattuu geggeessallee maallaqa gahaa hin buusne haga Jawaar gargaartan raayyaa ittisa biyyaa wajjin dhaabbatanii hin gargaartan jechuudhaan mootummaan dallansuu qabu dubbachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Abbootii qabeenya nagadaa Jimaatiin beekamte magaalaa Awwadaay ka raayyaa ittisa biyyaa gargaaruu fi fedhii hin qabnu jedhamillee mootummaan gibira gurguddaa irratti buusee akka isaan gibira kaffalanii goosifna jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo ibsaan elektirikii biilii yookaan ammoo kaffaltiin abbootii qabeenyatii fi warra manjireenya qabuu fi ergame akka malee guddaa jechuudhaan ibsaan biiliin ammaan tan dhufaa jiruu fi gibirri gaafatamee daldaltoota Harargee bahaa ka Jimaatii fi Bunaatiin beekaman hedduu nagadaa ala godhuu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru.
Kunini kanumaan odoo jiru magaalaa Dirree Dhawaa keessatti yeroo ammaan tana hidhaanii wal fakkaatanii babal'achaa jira. Magaalaa kana keessallee hidhaanii babal'achaa jiru kun seedii abaahoo qulqulleessuudhaan jechuudhaan akka ta'aa jiru kadhagamaa jiru. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti wayita warri ilaalcha mirga nafxanyoota ijaaramanii filannoo dhufuuf qopheessanii bulchiinsa Dirree Dhawaa gubbaa haga gadi to'atan kanatti warra sabboontota Oromoo yookaan ammoo quuqaa saba Oromoo xiqqoo tokko qaba guutumaa guututtu bulchiinsa magaalaa keessaa barbadeessaa bulchiinsa tikaatii fi waraana keessaa barbadeessaa jiran jechuudhaan odeessanii naannoo kanirraa dhufu akkasittuu addeessaa jira. Karaa biraatiin ammoo naannoo Amaaraa godina Oromiyaa yookaan ammoo godina Kamiseettu yeroo ammaan tana warri aabiniitii fi bulchiinsi naannoo Amaaraa waraana biraatii fi qophaawaa jiraachuu isattuu dhagamaa jira. Waraanni kun inni geggeeffamuu fi deemu abaa'uu qulqulleessuu fi jedhamee akka yaadamaa jiru kan dubbatamaa jiru. Godinni kun inni yeroo dheeraa fi mootummaan naannoo Amaaraa maadhee abaa'uu jedhee himata. Duulii kun inni duula kanaan durattu Asaamminuu Tsiggee jalqabee irra du'e jechuudhaan aktivistoonni walloo dubbachaa jirani. Akka aktivistoonni walloo odeessaa karaa keessatiin nu barreessan arganitti torbaanuma darbe keessatti mootummaan naannoo Amaaraa uummata Oromootii fi Affaarii walitti buusee kaayyoo isaa bakkaan ga'achuu kadadhabe yeroo ammaan tana mootummaa naannoo Amaaraa godina Kamisee keessatti seedawwan abaa'oo kadagaaganii mancaasuu fi akkasumas sochii riphee lola naannoo kan keessa jiru barbadeessuu fi naannoo kanatti milishoota isaatii fi humna adda isaa bobbaasaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Yoo karoorri warra abiniitii fi mootummaa naannoo Amaaraa kunini milkaa'uu ta'u eenyummaa naannoo kana jijjiiruudhaan akka olaantummaa Amaariffaatii fi warra afaan Amaaraa dubbatan mirkaneessuu barbaadullee mootummaan kun dubbatamaa jira. Wantoonni yeroo ammaan tana warra bilcheeginaa Amaaraatii fi abinii aarsee kaa jiru godinni kunini afaanii hojiitii fi afaanii barnoota afaan Oromoo ta'uun isaa sirri ta'uu hin qabu. Uummati Amaaraa ka Oromiyaa keessa jiru mirga kan argachaa waan hin jirree fi guutumaa guututtu mirga kana haquu akka barbaachisanii ijoolleenis afaan Amaaraatiin baratte afaan hojii afaan Amaaraatiin ta'a yoo akkasin ta'an namni Amaaraa carraa hojii argachaa hin jiru naannoo kan keessaa godaanaa jira jechuudhaan gabaafama jira. Haa ta'uutii malee magaalaa fi godinni kun harki guddeessi harka baay'een uummata godina kana uummata afaan Oromoo dubbatu ta'uu isaattuu beekamee jira. Odeeffannoo naannoo Amaaraa biraatiin yeroo ammaan tana Amaaraa fi Agoo humni Benishaangul Gumuzii fixe jechuudhaan naannoon Amaaraa wayita propagaandaa godhaa jirtutu karaa keessatiin ammoo uummata Agoo irratti duulaa guddaa geggeessaa jiraachuutu dhagama jira. Akka aktivistoonni naannoo Amaaraa ka saba Agoo dubbachaa jiranitti karaa tokkoon Agoo keessatti Benishaangul keessatti Gumuzii waliin nu fixe nu wal fakkaannaa bifaanii uummata didiimaa yookaan uummata magaala hireen kenna walitti rarra'ee wajjin dhaabbannaa jecha siyaasaa fi dhimma kenna oolfachaa karaa biraatiin ammoo godina Awwii naannoo Amaaraa keessatti warra gaafii Agoo deebisuu fi gurmaa'ee hidhaa jiraachuu fi hedduu isaanii qabeenyi isaanii barbadeessaa mancaasaa hojii mootummaa irra ari'aa jiraachuutu dhagama jira. Miseensota Shongoo Agoo yookaan ammoo Caffee Agoo kanaan dura mootummaa darbe keessattuu mirga Agootiif falmaa jiran warra kana xiyyeeffannaa addaatiin harcaatota sirna durii yookaan Heewwahaati jechuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatama akka jiru kadhagama jiru. Karaa biraatiin ammoo godina Waagemraa kan magaalli isaa Saqoxa tahee Walloo Kaabaa keessalleetu tarkaanfii wal fakkaata warra Waagemraa yookiin ammoo dhalattoota afaan Agoo warra haasa'u irratti tarkaanfiin fudhatama akka jiru kadhagama jiru. Warri kunis wanni isaan ittiin himamani afaani waagii warri dubbatu kunni Heewwahaatii wajjin hariiroo adda qabanii naannoon kun afaan Amaaraa qofa dubbachuu qabdi. Afaan Waagemraa jalqabayyuu Amaaraa xiqqeessuu fi afaan uumame naannoon kun Amaaraa xiqqeessuu fi afaan uumame eenyummaan naannoo kanaa guutumaa guututti geeddaramee Amaaraa tahuu qaba jechuudhaan dubbachaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo Gondarii keessattuu uummata Qimantirrattuu badiin wal fakkaatan geggeeffamaa akka jiru kan dubbatamaa jiru. Aktivistoonni naannoo kanaa kan Qimantii fi Agoo yeroo ammaan tana bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti cunqursaa walirratti geggeeffamaa jiru waan hammaachaa dhufee fi naannoo Amaaraa diigamuudhaan
ummatii Agootii fi Qimaanti ummata hundee tokkorraa dhalate ummatii Kuushii mirga ofiin of bulchuu akka argachuu qabu dubbachaa jiranii garuu sagaleen kenna miidiyaa Itoophiyaatii fi miidiyaalee sabaa fi sablammii keessalleettuu dhagamaa hin jirtu jechuudhani mootummaan Amaaraa duula duguuggaa sanyii isaan irratti banu akka addunyaan beektuu fi akkasittuu dubbatanii jiranii miidiyaaleen Oromoo xiyyeeffannaa dhimma kennaaf haa kennanii jechuudhani gaafatanii jiraachuun warralleen dhagahame jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo kenna kaa isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufnettuu jirra odeeffannoo Oromiyaatii fi odeeffannoo naannoo Amaaraa Benishangulii irraa amma immoo gara waraana Benishangulii Gumuziitu geggeeffamee odeeffannoo takkaa lama gurra isin buusne gaggabaabsine yeroo hedduu fudhannee waan haasofnee fi achiin dubattuu gara Amaaraatii fi Tigraay deemne gara Suudaan deemne odeeffannoo jiru gurra isin buusne gara jechuun balballoomii barii 2020 akkamiin darbee kaa jedhuttu dabarra. Odeeffannoon Benishangulii Gumuzii irraa dhufaa jirtu lakkoofsi nama ijjeefame 200 fi kudhanii oli darbee jira warri jechuun ijjeefame ka aanaa Buleen keessatti dhumatan hedduu warra bakka tokkotti doozeriidhaan awwaalamuun feesbuukii yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa irrattu dallansu uume jira. Mootummaan haga sunda kabaja namaa dhabee reeffa addaan baasuu didee hundaayyuu walittu awwaalaa dallansuun jettee akka malee dhagayamaa jirti. Benishangulii Gumuzii keessatti wanni tahee waan akka malee gara nama nyaatu ta'ulletti dubbatamaa jira. Ajjeechanii milishoonni naannoo saniitii fi humni Amaaraa geggeessee ka akka malee gaddisiisaa tahee ka dubbatamaa jiru. Maatii tokko keessa namni 10 oli irra ijjeefame hedduutu jira. Maatii tokko fakkeenyaa fi nama tokko ka maqaan isaa Balaa Waaqi jira jedhamu BBC'n afaan Oromoo akka ammayyuu ittaana dubbisetti nama 10 irraa ijjeefame ijoollee inni qabu 9 fi haadha warra isaanii ijoollee dhiiraa 5 fi ijoollee dhiiraa 4 fi dubartii 5tu irraa ijjeefame ijoollee umrii xixiqqooti haga ijoollee jajjabeeffatanitu keessa akka jiranii ka dubbatamu namni 10 oli ka ijjeefame isa qofa akka hin taane ka dubbatame maatiin Oromoo ka ijoolleen 10 oli irraa ijjeefamte nama 5 oli jiraachuun isaa dhagahamee jira. Ajjeefamtoota sabaan lafa kaa'ame keessa sabni Amaaraa, sabni Shinaashaa, Oromootii fi Agoo baay'ina guddaa akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed Benishangul Gumuzii keessatti waan tahee to'achuu fi raayyaa ittisa biyyaa Benishanguliitu bobbaasuttu dhagahame jira. Raayyaan ittisa biyyaa ka bobba'e kunin gaafii naannoo Benishangul malee akka tahe ka dhagahame jiru. Karaa biraatiin ammoo Benishangul Gumuzii keessatti milishoonni Amaaraalleen karaa kaabaa irraa karaa kibbaa gadi bobba'uun mirkanaa'ee jira. Milishoonni Amaaraa yeroo gara Benishanguliitu duulanii tarkaanfilee fudhatanii uummata Gumuzii naannoo Amaaraa keessa qubatan baay'ee miidhanii buqqisanii jiran jechuudhaan aktivistoonni naannoo Benishangul Gumuzii barreessaa jiranii. Aktivist Nasir Nelson aktivistoota Benishangul keessa ka beekamaa tokko isa akka inni barreessettu tarkaanfii kalee fudhatameen godina Awwii naannoo Amaaraa godina uummata Agoo keessatti Gumuzoonni jiraatanii hedduun warra buqqaanii akka gara Benishangul Gumuzii dhufanii dubbatamaa jiru. Walumaa galatti lakkoofsi nama Gumuzii ka buqqa'ee gabaafamuullee baatee 40 ol tahuu akka danda'amu kan dhagamaa jiru. Godini Awwii aanani Jaawwii ka ammaan tana Gumuzoonni lakkoofsa baay'eedhaan irra buqqa'an kunin bakka Asaaminoo Tsiggee yakka duguuggaa sanyii raawwatee Benishanguloota saba Gumuzii 500 olii guyyaa tokkotti ajjeefame boolla tokkottu awwaalame tahuutti dubbatama jira. Waraani milishaa Amaaraatii fi akkasumas raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ka jedhamu ka godina Metakkali yeroo ammaan tana to'atee jiru aanalee akka Buleen, aanalee akka Wambaraa, aanalee akka Galgal Balasiitii fi aanalee godina Metakkali keessa jirtu keessatti uummata Gumuzii marsee dhukaasa irratti banuudhaan qabeenyi isaanii mancaasuudhaan horii isaanii ijjeesuudhaan dubartii warra gudeeda dargaggeessa waan fakkaatu hundaayyuu mana hidhaatti guuree hidhaa jira jechuudhaan dubbatamee jira.
Warra jechuun Abiy Ahmediin marii godhanii ka Benishangul Gumuzii ka gaafii Benishangul Gumuzii dubbatanii rakkoon Benishangul Gumuzii keessattuu dhalatte maal fakkaatti jedhu Abiy Ahmedii waliin marii godhatan hedduun isaanii mana hidhaa akka bu'anii kadhagamaa jiru. San keessa maanguddoo Benishangul Gumuzii badii irratti dhaqqabaa jiru akkaan akeekee dubbate Sebsibee Nitsaatsee jedhamu mana hidhaa bu'uun isa dhagame jira. Maanguddoon kun Benishangul Gumuzii keessa warri jiran Gumuzii Suudaanitti nu gala jedhani mootummaan nu beennu mootummaa Itoophiyaa kan malee Suudaan maaliin beekna nu lafa bira qabna. Amaarii sirna garbaa kanaan dura Benishangul Gumuzii shaanqilla jedhan gurgurate nurrattu deebisuu barbaada. Seera kabachiisuu fi duula gara Tigraahitti godhamellee badii kaadha qabsee kafaana raayyaa ittisa biyya jala deeme saamichaa fi ajjechaa geggeessu milishootaa fi faannoo Amaaraa jechuudhaan marii Abiyyi wajjin geggeessan irratti dubbatee jira. Itoophiyaa kan ammaan tan nagaa dhoowwaa jiru warna sirna durii dullacha Minilikii deebisuu warra naannoo Amaaraa jechuudhaan dubbatee jira. Maanguddoon kun gaafiilee akkasiitiif yaada gos kanaa waltajjii Abiy Ahmed qindees irrattuu eegi dhiyeessan duubattuu milishoota Amaaraa faannoo Amaaraa kagootummaa guddaanii juntaa wayyaanee mo'atanii xiqqeessee seenaa Amaaraa maqa balleessee mootota Amaaraa arrabsee hidhamuu qabaa jechuudhaan duulii guddaan irrattuu akka banamee kaa ture. Warri yeroo ammaan tana marii Abiy Ahmed wajjin godhamee gaafii dhiyeessanii ka Benishangul 10 ol ta'anii hedduun isaanii qabamanii bakka isaan itti hidhamee akka hin beekamne ka dubbatamaa jiru. Qaamii isaan hidhe kun qaama bulchiinsa Benishangul yookaan ammoo qaama waraana Itoophiyaa yookaan ammoo qaama milishoota fi faannoo Amaaraa kaachitti bobba'e keessaa kam akka ta'e akka hin beekamnellee aktiivist Benishangul Gumuzii ka dubbachaa jiran. Aktivistoonni naannoo Amaaraatii fi miidiyaan Amaaraa hoggansi Benishangul Gumuzii walumaa galattu jiru. Hundinuu waraan kana waan deeggaruu fi hidhamuu qabaa jechuudhaan dubbataa jiranii. Namni hidhamuu qabaa jechaa isaan dubbatan keessaa bulchaa godina Benishangul Ashadli Alhassan ta'uutti dubbatama. Ashadli Alhassan gosa Bartaa irraa akka dhufe ka beekamaa jiru. Hoggansi isaa hoggansa sarara Almardiifaa irraa warra dhufe warra jechuun Benishangul keessatti seenaa bara dheeraa ka bulchiinsa qaban gosa Bartaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana godina Benishangul ka Metekel jedhamu keessatti ummata Shinaashaa kan naannoo kana jiraatuu fi ummata Gumuzii kan naannoo Benishangul jiraatu jidduutti walitti bu'iinsa fakkeessanii akka Shinaashaa deeggaruu fakkaatee warri Amaaraa Shinaashaa fi Gumuzii gargarii qoqooduun naannoo kana koloniidhaan bulfachuu barbaada jechuudhaan aktivistoonni Benishangul dubbachaa jirani. Warra Benishanguliitii fi Gumuzii walitti naqanii gaafii sabaa fi sablammii ummata qoqoodanii bulchuun mo'achuu akka hin danda'amne beekuu dhabuu irraa wanni kun dhalate jechuudhaan aktivistoonni Benishangul Gumuzii dubbachaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennanii odeeffannoon isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettuu jira. Odeeffannoo Benishangul waraanni Benishangul irratti geggeeffamaa jiru bifa adda addaatiin dhiyaachaa jira. Gariin Benishangul lafa Amaaraa waan turtee fi Benishangul Gumuzii godina Metekel deeffachuu qabna. Gorsaanii pirezidaantii naannoo Amaaraa gorsaan seeraa lafti Benishangul 45% keessa Amaaraa irraa fudhatame Metekel deebisuudhaaf fallii jedhee jira. Gariin Benishangul diiguun falatayaa jechuudhaan obbo Abbabee Galaa gaazexeessanii isaatii duraanii dubbatee jira. Gariin isaanii ammoo Itoophiyaa federeeshinii kana diiguu malee fallii hin jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Televezyiinii Itoophiyaa irratti duula farra federeeshinii maqaa ajjechaa Benishangul Gumuzii keessattuu ta'anii geggeeffamaa jira. Duula isaan geggeessaa jiran keessa heera naannoo Benishanguliitii fi heerii federaalii ajjechaa Amaaraatiif itti gaafatamaa jijjiiramuu qaba yaadii jiru bal'inaan dhiyaachaa jira. Wanni Benishangul Gumuzii keessattuu ta'e ajjechaa suukkanneessaa fi golgoleessadha. Haa ta'uutii malee ummatii Benishangul Gumuzii keessattuu ummatii Gumuzii waan kanaaf guutumaa guutuutti hin gaafatamu. Mootummaan yakkamtoota qofaa silaa gaafatee ka murtii fi dhiyeessuu qabu. Ammaan tana haala jiruun ummata Benishangul Gumuzii keessattuu ummata Gumuzii guutumaa guutuun itti gaafatama akka godhuu barbaadu ka dubbatamaa jiru. Ajjechaan Benishangul Gumuzii keessattuu ta'aa jiru mootummaan Abiyyi seera kabachiisuu dadhabuu isaa fudhatama biyya keessattuu dhabuu isaa agarsiisa jechuudhaan xiinxalaan dhimma Itoophiyaa beekamaan Yohaane Lafoo barreessa jira. Yohaane Lafoo barreeffama kan barreesse karaa Tiwiiteriidhaan akka ta'e ka hubatame. Naannoo Tigraay keessattuu maqaa seera kabachiisuutiin balaa guddaa ka ofirratti uume Abiy Ahmed
ammaan tana balaalee bakka adda addaatti dhalatanii to'achuu dadhabee jira. Fakkeenyi Benishaangul Gumuzii keessatti waan ammaan kan tahe godina uummattoota kibbaa godina Konsoo keessattis walitti bu'iinsa gaggeeffame namni 66 olii ajjeefame jechuudhaani koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa barreessuun dubbatame jira. Gurra fardaa godina Beench Shakkoo uummattoota kibbaa keessattuu ajjeechan wal fakkaatan gaggeeffamuun kanaan dura gabaasuun kenna ni yaadatama. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana seera kabachiisullee dandeettillee hin qabu beekumsallee hin qabu jechuudhaan René Lafort barreessee jira. Ammaan tana Abiy Ahmed waraan itti fayyadamu naga buusuu waan dadhabeef poolisii naga buusuu waan dadhabeef ummataa fi ummata walitti kaasaa jira. Kun jechuun Itoophiyaa gara balaa wal waraansa hamaattu gaggeessuu akka inni danda'u ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo gara naannoo Tigraahii deemna. Naannoo Tigraahii keessatti mootummaan Abiyyi paayileetii xayyaara Itoophiyaa kakufe kalee awwaalate oolee jira. Awwaali paayileetii xayyaara Itoophiyaa Tigraahii keessatti warri Hiwwahaati haleelee kuffisuu danda'a jedhame kana ka gaggeeffame kalee magaalaa Bishooftuu keessatti warri naannoo Tigraahiitii fi qabsaawaa jiranii TPLFonni yeroo adda addattuu xayyaara Itoophiyaa kuffisne jechuudhaan dubbachaa akka turan gabaasuun kenna ni yaadatama. Paayileetiin kalee magaalaa Bishooftuu keessatti awwaalame kana miigi Itoophiyaa 23 jedhamu kasameerraa boombii darbatu yookaan immoo kasameerraa rookeetota dhukaasuu danda'u gar lafatti paayileetii sanii akka ta'e ka hubatamaa jiru. Paayileetiin Itoophiyaa ka jechuun waraana kan keessatti lubbuu dhabee jedhamee awwaalamee dubbatame karaa miidiyaatiin ka jalqaba kan ta'uutu beekame jira. Waraanni naannoo Tigraahii dirree adda addattuu yeroo ammaan tana gaggeeffamaa jira. Waraanni kunin jechuun guutumaa guututtuu hin dhaabbanne injifannoo naannoo Tigraahiittuu dhumirrattuu argata jechuudhaan dubbii himan Hiwwahaatii duraanii obbo Geetaachoo Reddaa karaa Tiwiiteriitiin torbaan darbe tiwiit godhu gabaasuun kenna ni yaadatama. Hooggantoonni naannoo Tigraahii qabamanii hin jiranii bakka isaan jiranii nama odeeffannoo naa kenne birrii miiliyoonii 10 badhaasa jechuudhaan waraanni Itoophiyaa ibsa baasuun isaa gabaasne turre. Suniin durattuu Abiy Ahmed warra kana ajjeesuu hin barbaanne malee diroonii fi saatalaayitiin booldi isaan keessa jiranii man tahee daawwachaa jira jechuudhaan dubbachuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoon kenna kan naannoo Tigraahii ka isin biraan gayaa jiru itti fufee jira. Gargaarsi namoota naannoo Tigraahii keessattuu dhaqqabsuun ammallee rakkisaadha jechuudhaan UNHCR'tti dhiifama mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni UNICEF kan mirgoota daa'immaniitiif qabsaa'u dubbata jira. UNICEF gargaarsi yeroo jalqabaatii fi magaalaa Daanshaa ka daangaa naannoo Amaaraa jirtu kan ammaan tana Amaarii fudhate dhaqqabsine jirra. Dargaggoonni ijoolleen mootummaa naannoo Tigraahii keessa qubatan daa'imman miiliyoonii 2.3 gargaarsi namoomaa dhaqqabsuun ammallee rakkisaa jechuudhaan mootummaan akka gargaarsi daangaa malee dhaqqabuu fi warri gargaarsa dhiyeessu akka hin miidhamne akka godhu gaafate jira. Mootummaan Ameerikaa naannoo Tigraahii gargaaruu fi gargaarsi namoomaa miiliyoonii 18 dhiyeessee jira. Doolaariin miiliyoonii 18 gargaarsi dhiyaate kunin uummata beelawee fi nyaata dhiyeessuu fi gargaara jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo karaa feesbuukiitiin barreessee jira. Mootummaa fi riphee loltoonni uummata nagayaa akka ittisanii fi gargaarsi namoomaa akka jechuun bakka barbaachisaa tahee gahuu fi hojjettoonni gargaarsi namoomaa haleellan irrattuu akka hin dhaqqabne Maayik Pompeeyoo karaa feesbuuk tiwiiterii isaatiin barreessee jira. Gamtaan Awurooppaa haali Itoophiyaa yaaddessaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Haala yaaddessaa kana gamtaan Awurooppaa ammallee hordofaa akka jiru dubbachuudhaan mootummaan Itoophiyaa waraanni naannoo kan keessatti dhaabbatee akka mariin godhamu garasittuu akka deemu gamtaan Awurooppaa gaafate jira. Gargaarsi namooma haal duree takka malee yookaan ammoo daangaa takka malee akka dhaqqabuu fi warri gargaarsi namooma dhiyeessanii akka eegumsi godhamuu fi akkasumas yakka waraana akka hin raawwatamne qaamii mootummaatii fi qaamii wal lolu of eeggannoo akka godhuu qaban gamtaan Awurooppaa yaadachiisee jira. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa baajetaa mootummaa Itoophiyaatiif kennuu fi karoorfate yuuroo miiliyoonii 90 Itoophiyaa irraa kutuu dhiyoo kana miidiyaaleen addunyaa gabaasanii jirani. Haa ta'uutii malee dubbii himaanii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii gamtaan Awurooppaa gargaarsi mootummaa Itoophiyaa irraa muree hin jiru.
mootummaa irraa mure hin jiru adeemsa seeraa kabachiisu mootummaa Itoophiyaa gamtaan Awurooppaa dinqisiifatee jira jechuudhaani dubbachuu miidiyaan Itoophiyaa gabaasanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya akka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira Benishaangul Gumuzii keessattuu Ashadli Alhassan pirezidaantiin naannoo Benishaangul aangoo irra ari'amu kaajechaa jiranii warri Amaaraa yeroo ammaan tana aktivistoonni warra mootummaa naannoo Amaaraatii fi Benishaangul akka waliin taanii hin dubbanne dhiibbaa godhaa jiranii Ashadli Hassan wajjin taanii dubbachuun shororkaa Benishaanguliitii fi beekamtii kennuu qaba namticha kan bakki isaa malu sansalati miilattu kaamee hidhamuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiranii kunini ka dubbatame raayyaan ittisa biyyaa ajajni naannoo kana godina Matakkal keessatti rakkoo dhiyoo kana dhalate irrattu hoggansa Benishaangulii wajjin mari'achuun eegi miidiyaa Itoophiyaatiin gabaafameen dubbatti ta'uutti dubbatamaa jira. Benishaangul Gumuz biltsiginnaan isaa dhimma rakkoo Benishaangulii keessa turate biltsiginnaa Amaaraa wajjin hojjechuuf gargaarsa warra akka barbaadu ibsa baasuun dubbatame ture. Haa ta'uuti malee dhiibbaa aktivistoonni Amaaraa yeroo ammaan tana godhaniin Benishaangul Gumuz mootummaa isaa wajjin warri Amaaraa akka wal mari'achuu hin barbaanne ka gabaafamaa jiru. Gaafini Amaaraa maal jennaani Benishaangul Gumuz naga buusu bira darbee lafa Benishaangul Gumuz kana diigamte naannoo Matakkal deeffachuullee akka barbaadanii ka hubatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira ammoo gara naannoo daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii deemna. Waraani Suudaanii lafa Itoophiyaa qabattee waggaa 20 olii ka daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irra jiranii guututti to'annoo jala galfadhee jira jedhee dubbate jira. Kana ka gabaasee madda oduu Suudaanii Al-Haddas As-Suudaanii jedhamuttu gabaase. Al-Haddas As-Suudaanii akka gabaasetti mootummaan Suudaanii tarkaanfilee waraanaa fudhatanii birmadummaa Suudaanii guututti deebisuun gammachuun guddaan akka itti dhagame ka dubbatamu. Maddeen oduu Suudaanii bira ammoo akka jedhanitti waraanni Suudaanii daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetirii 9 irra fagaata lafa qabatee lafa bira deeffachuu fi carraaqaa jira jechuudhaan adeemsi daangaa Suudaanii kabachiisu guututtu akka hin mirkanaa'in ka dubbatamaa jiru. Televiziyooniin Suudaanii gabaasa kalee dabarseeni mootummaan Suudaanii qophii waraanaa gurguddaa godhaa akka jiru qophii raayyaan ittisa biyyaa Suudaanii godhaa jiru kana humni Suudanis Rapid Support Force jedhu ka Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaaloo hogganu irratti hirmaachuu gabaasu warra dubbatamee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii daangaa isaa kabachiifadhee jira yookaan ammoo kabachiifadhuu deema jedhutti mootummaan Itoophiyaallee karaa ministeera haajaa alaa isaatiin ibsa baasee jira. Rakkoo Itoophiyaa fi Suudaanii jidduutti dhalattee qaama biratti duuba taa'ee bu'aa siyaasaa irraa buufachuu barbaada jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dubbatee jira. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa barreeffama kana ka barreesse eegi Abiy Ahmed rakkoon daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii qaama biratti duuba jira barreeffama jedhu karaa Tiwiiteriitiin torbaanii darbee keessa barreesse akka tahe ka dubbatamaa jiru. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti Suudaanii fi Itoophiyaa rakkoo daangaa karaa mariitii fi karaa nagaatiin furachuu danda'anii haa ta'uuti malee rakkoo kana qaama butee siyaasaa irraa buufachuu barbaaduttu rakkoo kana akka karaa nagaatiin hin furanne barbaadan jechuudhaan dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii ka hordofu ministeera haajaa alaatti durataawwan dhimma kana obbo Alamuu yaayini dubbate jira. Obbo Alamuu yaayini akka jedhetti qaamii jechuun rakkoo kana kaasuu barbaadu Itoophiyaa fi Suudaan akka wal mari'atanii rakkoo kana fixatanii hin barbaadu jechuudhaan dubbate jira. Qaamni sadaffaan warri quba itti qabaa jiru kunini kam akka tahe ibsi mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo hogganaan mootummaa Itoophiyaa kun waan dubbate akka hin qabne ka dubbatame jiru. Dhaabbanni pireesii Itoophiyaa yeroo adda addattu qaama sadaffaattu waan kana duuba jira jechuudhaan haasaa Abiy Ahmed godhee fi haasaa hoggantoonni Itoophiyaa godhanii ka adda addaa hafarsa dubbachuun warreen yaadataman garuu qaama sadaffaa kan maqaa dhahullee baatanii akka odeeffannoon adda addaa dubbachaa jirtutti qaamii kunini
mootummaa Misrii tahuu akka danda'u yookaan ammoo jechuun Hiwwahaatii tahuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Misriitu akka Itoophiyaa fi Suudaan hin araaramne barbaaddi jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii yeroo ammaan tana gammachuu guddaa qabdi. Lafa Alfaashiqaa fi lafa qonna gurguddoo daangaalee Suudaanii fi Itoophiyaa gubbaa jiranii qabattee jirti. Lafa kana qabattee kaa jirtu Suudaanii lafa kan qabachuu ishee mirkaneeffachuu fi dhimma marii laga Abbayyaatti deebi'uu akka barbaade dubbachaa jirti. Suudaanii lafa kan qabattee Itoophiyaa wajjin marii godhattu kan akka leverage yookaan ammoo kan akka tooftattu itti fayyadamtee karaa laga Abbayyaa sana irratti Itoophiyaa wajjin dhaabbatte. Misrii fi Suudaan, Misrii fi Itoophiyaa jidduu taphachuu barbaaddi. Gara marii dhimma guddicha laga Abbayyaatti akka deebitu kan dubbatamaa jiru. Garuu kanallee irratti Suudaanii fi Misriin fuula tokko ta'anii yookaan ammoo bakka tokko irraa akka socho'aa hojjechaa jiranii kan dubbatamaa jiru. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Itoophiyaan waraanni Suudaanii bakka qabate hunda gadhiisee gara ji'a tokko duraanii bakka jirutu akka deebi'uu qabu gaafattee jirti. Kana akka gaafate itti gaafatama muummicha ministeera itti aana muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammeqee Mokkonnin akka ta'e kadhagame gaafii obbo Dammeqee Mokkonnin gaafate mootummaan Suudaan guutumaa guututti fudhatama dhabsiisee wanni goonuu qabnu laf kenna deeffannee daangaa sararuu malee lafa deebisu wanni jedhamu akka hin hojjanne dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo Eertiraan dhimma Suudaanii keessa seentee akka bukeessuu hin qabne mootummaan Misrii akeekkachiisee jira. Mootummaan Misrii yoo Eertiraan hin adabanne taanaan tarkaanfilee gurguddaa mootummaa Eertiraa irratti fudhachuu deemu akka danda'u dubbatame jira. Tarkaanfi sun keessa dippiloomaatota Eertiraa ari'uu, mootummaa Suudaanii gargaaruu, riphee loltoota Eertiraa hidhachiisuu tahuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Baqattoonni Tigraahii ka Suudaanii jiranii Itoophiyaatti deebi'uu akka hin barbaanne dubbatame jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana waraanii dhaabbatee uummata baqatee deebisnee qubsiisuu barbaanna gargaarsi qophaa'ee jira jedhamee dubbatamullee dhaabbanni dhimma baqattootaa ka hordofu ka mootummoota gamtoomanii akka jedhutti baqattoonni kun Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaannu. Itoophiyaa qiyaamaa yookaan ammoo balaa ajjeechaa jalaa miliqnee baanee jirra. Warreen duubattuu hafanii ammaan tanayyuu du'aa ajjeefamaa jiranii hidhaa fi ajjeechaa sunitti deebi'uu hin barbaanne jedhanii baqattoonni gara Itoophiyaatti akka deebi'uu hin barbaanne dubbatamaa jiran. Baqattoonni kunniin ajjeechaa Tigraahii keessatti godhame jedhamee ka geggeessaa tureyyuu waraana Itoophiyaatii fi milishoota Amaaraatii fi faannoo Amaaraa jechuudhanii himata mootummaan Itoophiyaa warra Tigraahittuu ajjeechaa uummata nagayaa geggeesse jedhu kanallee waan faallaa ta'an gabaasaa jiraachuun warra dhagahame jira. Koomishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa Isemegu koomishinii dhifama caffeen mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa Isemeguuni Maayikaadiraa naannoo Tigraahii keessattuu ajjeechanii geggeeffame ka Amaaraa nami du'e kuma oli jechuudhaan dubbatee jira. Ajjeechaan kunin sababni isaa uummata Amaaraa duguuggaa sanyii irratti geggeeffame namni ijjeefame Amaaraa tahuu isaatii fi ka ijjeefame sanyii Amaaraa balleessuu fi ka godhame warri ajjeechaa kana godhe warra Tigraahii jechuudhaan gabaasaa jalqaba dhimma kana qoradhee baasee jedhuun baasee jira. Benishangul Gumuzii keessattuu ajjeechaa geggeeffamellee riipoortii wal fakkaataa tahee barreessanii jiranii dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatiif falman ka Itoophiyaa ka jedhamanii sun keessa dhaabbanni Itoophiyaa Enbaa Xabbaaqiዎች koomishinii yookaan ammoo koomishinii abbaa gaarii Itoophiyaa jedhamu ajjeechaa Benishangul Gumuziitti geggeeffame hooggansi naannoo kana keessa harka qaba ka irratti xiyyeeffatame Amaaraa jechuudhanii odoo namni saba biraa kadu'ee baay'inaan Amaaraa caalullee dhimma kana siyaasa fi oolchuu fi akkasittuu dhiyeessuun warra hubatamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin jila ajjeechatii fi balaa guyyaa guyyaanii warri Itoophiyaa diiguu barbaadu nu qopheessuu mo'achuu qabna jechuudhaan pirezidaantiin Itoophiyaa Adde Sahlee Warq Zawudee yookaan ammoo jaartiin Sararaa Diimtuu jedhamtee beekamtu dubbattee jirti. Sararaa Diimtuun akka jettetti Itoophiyaa keessatti warri badii barbaadu guyyaa guyyaan jila ajjeechatii fi balaa adda addaa bakka hedduutti nu qopheessa.
kan ammoo fashaleessuu danda'u qabna. Ajjechaaf yookaan ammoo balaa bu'aa siyaasatii fi oolfachuun faayidaa hin qabu jechuudhaan eebba barattoota yuunivarsiitii Finfinnee irratti dubbattee jirti. Dhiifamna godha. Kana ka dubbatte Pireezidaant Saahilewarq Zawudeeti. Waan ofii ofirraa dubbatte nami ajjecha bu'aa siyaasatiif oolfate nami ajjecha siyaasa godhe sila akka pireezidaantii Itoophiyaattu ka ajjecha dhimma sabaa fi sablammii hunda laaluu qabdu ka gaafa Amaarii qoftinuu du'e jedhamu gabbaatee gurra qabattee iyyitu ka imimmaan gargari hin cinne buustu isii mataa isiiti. Wanni warri hoggansii maqaa Sidaamaatiin Amaaraatiin jiru hedduun dubbatu waan amanuuni nama dhibu akkasittuu baatee dubbattee jirti. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Boordinii filannoon Itoophiyaa filannoon bara 2021 kan Itoophiyaa waxabajjii 5 akka gaggeeffamu ka dubbatee jiru. Filannoon Finfinneetii fi Dirree Dhawaa ammoo waxabajjii 12 gaggeeffama. Filannoon kun inni ka gaggeeffamaa jiru bakka hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa jiranittu bakka KFO fi ABO'n socho'uu hin dandeenyetu akka ta'e gabaafamaa jiru. Bakka boordinii filannoo Itoophiyaa paartilee ulaagalee guutachuu dadhabanii 26 haqee jedhee dubbatutu ka ta'u. Filannoon kun ka gaggeeffamu bakka paartiin obbo Lidatu Ayyaaloo fa'aatii haqamee fi paartiin jechuun naannoo Somaalii hoogganuu fi karoora qabu dorgomuu fi karoora qabu ONLF Ogaden National Liberation Front ulaagaalee dorgommii filannooti guutachuu hin dandeenye jedhameetu akka tahee ka dubbatamaa jiru. Filannoo gaggeeffamaa jiru kanarratti Oromoon waan filatuufillee filannoo waan jedhullee namallee akka hin qabne ka dubbatamaa jiru. Dhimma kanarratti odoo sila paartileen Oromoo hundinuu ejjannoo gosa tokko qabaatanii ibsa baasanii bareeda jechuudhani xiinxaltoonni karaa miidiyaa hawaasummaatiin barreessaa jira. Boordinii filannoo Itoophiyaa dhimma Hewwahaatillee ilaalchisuudhani yaada isaa murtoo dhiyoo kanattu akka kennu dubbatee jira. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo dhiyoon hordofaa jirtan hedduu galatoomaa. Tamsaasa kana nama biraatiin akka inni bahu yoo barbaaddanii qoqooda waliin nu gayaa isin jechuu barbaanna. Odeeffannoon dhufaa jirtu akka dubbattutti godina Amaaraa ka ammaan tanaan naannoo Tigraayittuu hundaa'e keessattuu Amaarii caasaalee mootummaa dhaabuu osoo hin taane caasaalee mootummaa Tigraayii barbadeessuu itti fufanii jiranii. Kunin warra naannoo Tigraay hoogganu ammaan tana ka dhaabbate haarawallee uummatallee dallansiisaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa ka dhimma kana hordofaa jiru keessa warri Amaaraa asii naannoo kana gadhiisee bayaa naannoon kun Tigraayii deebitii jechuun hoggansa naannoo Amaaraa aarsee jira. Amaarii dallansuu kanarraa kan kahe inumaayyuu tarkaanfii kanaan dura fudhatan caala hiriiraa mormii gurguddaa qopheessisuu fi caasaalee guutumaa guututtu diriirsuun itti fufee akka jiru ka dhagayamaa jiru. Caasaalee diriirsanii itti fufuu qofa osoo hin taane uummata Tigraay naannoo kana jiraatu buqqisa ariyaa akka jiranii bakki isaanii ammoo uummata Amaaraa akka qubsiisaa jiranii kadhagamaa jiru. Kun jechuun uummata Tigraay hedduu biratti fudhatamaa hin jiru. Bulchiinsa haarawaa naannoo Tigraay kanallee akka uummata birattu dhageettii hin arganne godhaa jira jechuudhaan barreeffamee jira. Yeroo ammaan tana tarkaanfiin juntaa Hewwahaatii irratti fudhatame tsinfeenyoota Amaaraa ka daangaa humnaan babal'ifachuu barbaadan irrallee itti fudhatamuu qaba jechuudhaan aktivistoota fi warri siyaasaa Tigraay keessattuu hirmaannaa qabanii ka adda addaa dubbachaa jiranii sun keessaa hoogganaa Fenqilee obbo Yimaanee Nugusee nama tokko. Karaa biraatiin ammoo warri jechuun bulchiinsa naannoo Tigraay keessattuu aangooleen kennamee fi ka areenaa Tigraayitii fi dhaabbileen adda addaa ka Fenqilee aangoo fudhachuu didanii jiranii. Maal jennaani mootummaan ammaan tana koomaanda poostii Abiyyi jalatti dhaabbatee jiru bu'aa Tigraay kabachiisuu fi gaafii Tigraay deebisuu fi wabiin inni qabu yookaan ammoo dandeettiin inni qabu murtaawaa haga Amaaraa fi Eertiraan lafa Tigraay weerartee jirtutti akka miidhanii lafa kana bulchuu deemna aangoon kenna maali wanni jedhu
bifa ifa taheen lafa kaahame hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti bobba'ee saamicha gurguddaa gaggeessanii jiranii warshaa wayaa almeedaa guutuu akka barbadaa'e kan dubbatamee jiru. Warshaaleen qorichaatii fi warshaaleen xixiqqoo naannoo Tigraay keessattuu babbanamanii tajaajila uummataa kennaa turanii ammaan tanatti diigamanii akka jiranii. Hospitaalii guddichi naannoo Tigraayitu argamu. Hospitaalii Referal Aider kan magaalaa Meqeleetti argame saamamuutu dhagame jira. Saamicha kana akka gaggeessaa turanii waraana Eertiraa akka ture kan dhagamu. Meeshaalee gurguddaa hospitaalitti fayyadamu waan akka reediyooloojii waan akka jechuun qormaataa fi gargaaran buqqisanii fa'aachuu fi eegisan jiran uummati Tigraay hiriira bahee irra buusee jedhameeti kan gabaafamee jiru. Magaalaa akka Humaraatii fi magaalaa Tigraay kan lixa Tigraaytu argaman keessattuu caasaalee misoomaa kan ijaaramanii milishoonni Amaaraa saamanii gara Amaaraatti galchuu horiillee oofatanii midhaanlee fa'achaa galfachaa akka jiranii kan dhagamaa jiru. Garuu naannoon kun naannoo Amaaraa taati jechuudhaan uummata Amaaraa jedhanii jiranii garuu ammoo karaa biraatiin saamaa jiraachuun warra dhagahamee jira. Abiy Ahmedii aangoo haadhiisuu dubbiin jettu Biltsiginnaa Amaaraatii fi Oromiyaa haga tokko walitti gaarreeffachiisee ammaan tana jechaa jiraachuutu dhagamee jira. Taayyee Danda'aatii fi hoogganaa Abini Dassaaleny Caannee hoogganaa Abini kan duraanii jidduutti wal arrabsaan karaa Feesbuukiitiin jiru waan callisee yookaan ammoo qabbana'ee fakkaata. Kana wal dhaba kan irrattuu Abiy Ahmedii aangoo gad dhiisuu kaa jedhu kan irrattuu Yimaanee Nugusee hoogganaan Fenqelesee barreeffama barreessee jira. Yimaanee Nugusee aktivistiin Tigraay kun Abiy Ahmedii aangoo gad dhiisuu jechuun Itoophiyaa durii namni hoogganuu kanaaf xanya aangootti nu haa deebi'u jechuudha. Ammaan booda Itoophiyaan Tigraay fi Amaarii itti wal jijjiiree aangoo qabatee sabaa fi sablammii itti cunqursu gadaan isii dhumattee jirti. Amaaraa fi Tigreen wal harka aangoo fuune irrattuu jijjiiramne Itoophiyaa duratti siisuu hin dandeenye yoo badii malee fala tokko hin finne ammaan tana jechuun aangoottu Amaarattuu deebi'a jettanii nabdatina. Kanaan dubattuu dabareen ka Somaalee, ka Gaambeellaa, ka Benishangul, ka Affarii, ka Walaayitaatii fi ka sabaa fi sablammii ta'uu malee Itoophiyaan Amaaraa fi Tigraay irratti wal jijjiiraa cunqursaa fi aangoo qabatti Itoophiyaan sun dhumattee jirti jechuudhaan barreessee jira. Yimaanee Nugusee hoogganaan Fenqilee kun afaan Afrikaa bahaa keessattuu afaan Kiswaahiliitu aanee bal'inaan baratamu afaan Oromoo, afaan barnoota naannoo Tigraayitii fi afaan waliigaltee ta'ee tajaajiluu deema jechuudhaan Oromoo fi Tigraay hariiroo qabanii yeroo kamiyyuu caalaa cimsanii yookaan jabeessanii akka deemuu qabanii yeroo adda addaatti karaa miidiyaa hawaasummaatiin barreessaa jiraachuullee gabaasuun kenna ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kasaatii kana ka isin biraanii gayaa jijjiirru kakkanuma fakkaataa waan nu hordoftaniif nu daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo keenya kasaatii kana ka isin qabannee dhiyaanne kana jechuun asumirrattu dhaabne barri 2020 akkamiin darbee bara kanirra jechuun Oromoon maal buufatee Oromoon bara kan akkamittu gaagmaaggamuu qaba waan jedhurraa gaggabaabduu odeeffannoo deemaa jirtu kalee galgalallee irra haasa'e ammallee deebi'ee isin yaadachiisuu barbaada. Maaliif jennaan barii tokkin yoo darbu bara jechuun kalaandariidha. Garuu kalaandariin ammoo karoora qaba, sagantaa qaba. Sagantaa san keessatti waan adda addaa godhatta. Karaa dippiloomaasiitiin maal arganne maal godhanne karaa qabsoo Oromoo ka jechuun biyyi keessatiin ka siyaasatiin gurmaa'u maal arganne maal buufanne karaa miidiyaatiin maal arganne maal buufanne karaa aktiviizimiitiin maal arganne maal buufanne maaltu tahee jechuudhaan taatee kan ilaallee waan argannee fi waan dhabne waan fayyadamnee fi waan irra miidhamne gamaa deemuun barbaachisaa waan taatee fi taateewwan bara 2020 kana daqiiqa 10 keessattuu gabaabsee isin biraanii baasa maal jennan aadaan kun baratamuu waan qabuu fi yeroo biraallee irra deebinee haasa'uu deemna. Barri 2020 bara koronaa vaayirasiitu jedhameeti ka beekamu. Barri kunini bara jechuun akka malee rakkisaa ture hawaasa addunyaa guutuu fi
Itoophiyaallee keessatti Oromiyaallee keessatti wanni addaa hin turre barii kunini bara maaskii barii kunini bara nagaa wal gaafachuu dhabame bara sanitaayizeriiti. Barri kunini ammoo bara tallaalli koronaa vaayirasiillee argame barri kun bara nagaa wal fuudhuun harka wal fuudhuun hafee barri kunini bara wanni adda addaa jijjiirame kanattu jira. Itoophiyaallee keessattu kunin dhiibbaa guddaa qabaate dinagdee hawaasa siyaasaa irrattu dhiibbaa guddaa qaba. Kana itti deemna irra haasa'uu deemna. Barri 2020 ka Itoophiyaa akkamiin jalqabe barri 2020 ka Itoophiyaa dhimma lammummaa Jawaar Mohammadii mataa duree guddaa taheeti ka inni jalqabe. Jawaar Mohammadii filannoo keessatti hirmaachuu as Ameerikaa kaabaa dhufe eegii lallabeen dubatti mootummaan Abiy Jawaar Mohammadii ciniine qabe lammummaa isaa akka hin arganne godhe. Jawaar Mohammadii ulaagaalee lammii Itoophiyaa tahee hunda guutatee lammii Itoophiyaa garuu akka hin taane Abiy Ahmedii jala ittise jechuun wantoota seeraa ka jechuun itti fayyadamuudhaan akka Jawaar lammii hin taane boordiin filannoo dhimma kan keessanii akka inni laaquu wantooti adda addaa ta'anii duula na filadhaa Jawaar Mohammadii bakka adda addaa keessattuu kafaa'oo mararaa fa'aa wajjin godhe akka dhaabu godhe karaa sunittuu jira. Dhimmi guddaan bara kan keessattuu dhalatee kunin baatii ammajjii irraa kaasee ammajjii gurraan dhala bitootessa kan hunda keessa dhimmi kun dhimma guddaa ture. Dhimmi laga Abbayyaa ka Abiy Ahmedii deemee Ameerikaan nu araarsitu jedhee bu'aa Itoophiyaa dabarsee harka Ameerikaa galchee Misrii fi Suudanii fi dippiloomaasii olaantummaa dippiloomaasii kenne kunis dhimma biraa dhimma guddaa ture. Jawaar Mohammadii dhimma kanarrattu dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa Abiy Ahmedii dippiloomaasii Itoophiyaa akka inni hammeesse biyyoonni Arabaa olaantummaa akkamiin akka argatanii miidiyaalee Oromootii fi miidiyaalee Habashaa irrattu xiinxalaa gurguddaa kennaa ture. Achiin dubattu baatini bitootessa yookaan maarchii keessa kabajii ayyaana Adwaa dhufe gootummaan Itoophiyaa yeroo lallabamutti baandanii dabarsee hidhaa guddicha laga Abbayyaa kenne. Abiyyi ka abbaa isaa Minilik irra dhaale. Minilik laga Abbayyaa bara Ingilizii Suudanii fi Misrii koloneeffattu waliigaltee mallatteessa jira. Waliigaltee sana immoo Soochii Raashiyaa deemee dabarsee ka kenne baandan Abiy Ahmedii baandan Minilikii wanni jedhamu odeeffamaa ture. Achiin dubatti maarchii keessa namni dhukkuba koronaa vaayirasii qabu ka Itoophiyaa ka jalqaba argame. Koronaan Itoophiyaa seene jedhamee labsiin yeroo muddamsaa labsame. Labsiin muddamsaa labsame kanattu fayyadamuudhaan Abiy Ahmedii filannoo dabarsee kun jechuun Jawaar Mohammadiitii fi falmitoota fi Abiy Ahmedii jidduutti walitti bu'iinsa hammeesse. Yoo filannoon hin geggeeffamne fulbanaan duuba mootummaan seer-qabeessa mootummaan heeraa hin jiru jechuudhaan balaaleffatanii Abiy Ahmedii suniin dallansuun suniin jechuun waan adda addaatiin ibsamuu jalqabe. Waxabajjii bara 2020 artistiin Oromoo baay'ee jaalatamaa fi beekamaa akka ta'e Hacaaluu Hundeessaa gaaffii fi deebii OMN gubbaatti godhe Minilikii fi Abiyyi qeeqee nafxanyaa qeeqeen duubattuyyuu ejjeefame. Hacaaluu Hundeessaa waxabajii 29 ejjeefameen duubatti Oromiyaan guutumaa guututti hiriiradhaan dhoote achirrattu namni dhibba hedduu ejjeefame. Aktiivistiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaan hogganaanii OMN ka duraanii Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaatii fi warri kafaawoo hedduun hidhamanii warri jechuun karaa siyaasaa Itoophiyaa jiran Iskindir Naggaa faatilleen hidhamanii Liqaal Geettinnetiitii fi Lidatuu Ayyaaloo fa'aa hundaayyuu hidhamuutu gabaafamee jira. Achiin duuba diraamaa mana murtii ka Jawaar Mohammadii ka kijiba Abiy Ahmedii irratti qopheesse. Warra kana ji'a 5 fi guyyaa 26 fi mana hidhaa keessattuu hiraarsaa jira. Jawaar Mohammadii faatii guyyaa lamaan duubattu haga hidhamanii ji'a 6 guutuu akka deemanii ka baramee jiru. Achiin duubattu Jawaar Mohammadii faatii eegii hidhamanii duubattu daayaaspooraanis hiriirattu dhoo'ee hiriira bakka adda addaattu geggeeffame. Hiriira waldaa amantii, hiriira dubartoota, hiriira dargaggeessaa, hiriira qeerroo bakka adda addaattu hiriira xayyaara haraara bishaan irraa wanni hin geggeeffamne hin jiru. Duuli Tiwiiterii firii Jawaar Mohammadii oromocause.org
duulii adda addaa duula tiwiitariitu duula dippiloomaasiitu godhame mootummaan Abiy Ahmedii gargaarsa biyyadhaa Ameerikaanis Doonaald Tiraamp marii dhimma laga Abbayyaa irraa kan ka'e dhoowwatte baankiin addunyaa dhaabbanni maallaqa addunyaa gargaarsa Abiy Ahmedii dhoowwate naannoon Tigraay baatii fulbaanaa keessa filannoo geggeessite achiin dubattu naannoo Tigraayitii fi Abiyyi jidduu wal dhabiinsi hammaate achiin dubatti baatii sadaasaa Abiy Ahmedii Tigraay irrattu waraana labse waraanni Tigraay hagammaan tana geggeeffamaa jira. Itoophiyaan haala gosa kanaatiin dabarsitee barii 2020 bar akkamittuu darbe yoo jedhamu kakkanattu jira. Ajjecha Hacaaluutiin dubattuu Abiy Ahmedii ka akka malee baraarugee sodaate ayyaani irreechaa akka hin kabajamne godhe. Irreechi jechuun irreecha dabballee OPDO kabajde. Irreecha jechuun baajiin OPDO ittiin kenname irreecha caaccuu fi kallachi abbaan gadaa ittiin malkaa bu'ee jechuun warri malkaa ittiin malkaa boosantan irreecha dabballee tahee dabballeen kabajame ayyaani irreechaa ka Finfinneetii fi ka Horaa Orsadiilan akkasiinuu darbe. Achiin dubatti Itoophiyaan bara 2020 rakkoo dinagdee hamaa keessa seente. Rakkoo dinagdee hamaa kanaa fi sababa akka ta'e hokkara biyya keessattuu kayaa jiru kana jeequmsa biyya keessattuu ka'e waraana naannoo Tigraay koronaa vaayirasii akkasumas awwaannisaa fi rooba guddaa roobee lolaanii lolahee Itoophiyaa keessatti miidhaa guddaa akka dhaqqabse ka dubbatamaa jiru waraanni naannoo Tigraay ammaan tanallee deemaa jira. Waraanni naannoo Tigraay bira darbee Itoophiyaa fi Suudaanillee waraana keessa seenanii karaa suniin waraanni Suudaanii fi Itoophiyaallee geggeeffamaa jira. Barii 2020 akkasittuu geggeeffamaa jira. Barii 2020 qabsoo Oromootii fi hoggansi qabsoo Oromoo dhaabbanni KFO'tii fi ABO jedhaman akka hin sochoone godhamanii jechuun sakaalamanii jiranii. Beltsiginnaan Amaaraatii fi Oromiyaalleen wal nyaachaa walittu jirti. Abiy Ahmedii jijjiiramii jechuun ceesisii jedhameetti kenname akka gufatu godhee jira. Guutumaa guututti gara ilaalcha nafxanyaa seenee yeroo ammaan tana jiraachuu fi kufaatiin isaayyuu mataa bawwaa guddaa isattuu tahee jira. Waan gos kanattuu geggeeffamaa jira. Barii 2020 bara akkamiiti yoo jennu bara gaaga'amiinsa siyaasaa guddaa Itoophiyaan keessummeessite. Bara Itoophiyaan jijjiiramii abdachiisan bara 2018 qeerroo Oromootiin dhufe duubatti mucucaate jijjiiramii kun kufe. Barii 2020 bara walitti bu'iinsa saba walitti bu'iinsa gosa bara ajjecha gurguddoon keessattuu geggeeffame. Barii 2020 bare mootummaan Abiy Ahmedii akka malee karaa biyyi keessatiin biyya bulchuu dadhabee ajjecha fi dhumaatiin bakka hundattuyyuu aadaa taate. Ammaan tana jechuun Benishaangul Gumuzitti, godina Konsootti, godina Sidaamatti, godina Walayitaatti, godina Shakkoo Beenchii, godina Matakkalitti, Oromiyaalee godina adda addaa godina Amaaraa keessattuu bara ajjecha sabaa fi saba lammii ture. Diinii Oromoo miidhee jira jedhee yaadullee diiniilleen mootummaan Abiy Ahmedii baay'ee miidhamee jira. Karaa biraatiin ammoo barii 2020 injifannooleen adda addaalleen argamee jira. Injifannoon argame kun jechuun qabsoon Oromoo diinaa fi firii isa addaan baatee dubbiin yeroo kamiyyuu caalaa qulqullooftee qajeeltee jirti. Biyya keessa fi biyya alattuu Abiyyi wajjin namni dhaabbatu. Nami ilaalcha sirna nafxanyaa durii deebisuu barbaadu fi kaayoo Oromoo bira dhaabbatu kam akka tahee gargari bahee beekamee jira. Wanni argaa jirru wanni hubachaa jirru karaan qabsoo Oromoo diriiree jira. Artistoonni Oromoo bara kanatti Hacaaluun eegee ijjeeffameen dubatti gara qabsoo Oromootti deebi'anii warri sirba qabsoo baasan ka akka jechuun Kiyyaa Badhaadhaa faatii ka akka Ittiqaa Tafarii fi Amiin Huseenii fi artistoonni hedduun kan akka jechuun Adnaan Abdallaa faatii warra karaa qabsoo Oromoo deebi'ee qabsoo Oromootii fi weellisanii uummataa sochoosuu fi dammaqsuu fi carraaqanii warri gara mootummaatiin horiin bitamee mootummaa sirba baasanillee argina jirra. Karaayyaa ittisaa faarsuu, ka Abiyyii faarsuu, si wajjin jiruu fa'a. Si wajjin jiruun sirba fokkataa sirba bada bara 2020 jechuun ka tahee suni. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa dippiloomaasiitiin bara 2020 mootummaa Abiyyiitii fi kufaati Abiy Ahmedii maraataa Noobeelii argate. Abiy Ahmedii ambaasaaddarii nagaa osoo hin taane ambaasaaddarii waraana nagaa buusaa jennaan ka uummata isaa irratti boombii buusee Abiy Ahmedii
hattuu addunyaa sobee noobeelii hatee jedhameeti ammaan tan akkasittuu kayaa jira. Abiy Ahmed karaa dinagdeen Itoophiyaa kufee jira. Koronaa vaayirasii jechuun turizimii ajjeessa jira. Sarara qilleensa Itoophiyaa ajjeessa jira. Investimentii Itoophiyaa ajjeessa jira. Jeequmsi investimentii Itoophiyaa ajjeessa jira. Investimentiin biyya Itoophiyaa dhufaan jiru. Sovereign fundiin Itoophiyaa gabbu'ee jira. Credit ratingiin biyya Itoophiyaa gabbu'ee jira. Karaa dinagdeetiin kufaatii guddaadha. Gargaarsa Ameerikaa, gargaarsa Chaayinaa, gargaarsa Gamtaa Awurooppaa, gargaarsa Baankii Addunyaa, gargaarsa Maallaqa Addunyaa Itoophiyaan dhabde dinagdeedhaan Itoophiyaan hoddoon lafa geettee jirti. Karaa kanaanii kufaatiin agas gahu mootummaa Abiy irrattuu dhaqqabe jira. Abiy Ahmed Oromoo biraattuu jibbamee bulchiinsi isaa fudhatama dhabe. Har'a jechuun Oromoon diina qabsoo Oromoo jedhee bulchiinsi isaa akkasittu beeka. Akkasittu yaada kanattu jira. Abiy Ahmed sabaa fi sablammii hunda wajjin waraan keessa ni jira. Walaayittaa biratti har'a hin jaalatamu, Oromoo biratti hin jaalatamu, Tigraay biratti hin jaalatamu, Sidaama biratti hin jaalatamu. Bakka hundattuu gaafii dhiigaa buusaa jira. Biyya hoogganuu, biyya bulchuu hin dandeenye kanattu jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidheerri taayaa jira. Barii 2020 hidhamtoonni siyaasaa kunniin akkasittuu seenaan warra darbee haga hidhamanii ji'a 6 guutuu deemanii guyyaa 2 sadii dubattu warra sagalee taanee duula warraa goonee akka warri gadhiifamanii godhuun barbaachisaadha. Bara 2020 qabsoo guddaattuu ni eegata. Qabsoon guddaattuu ni eeggata. Qabsoon Oromoo dhugaadha. Bakka gareettu jechuun setbaakiin dubattu deebi'utu jira. Garuu diinii qabsoo Oromoolleen Oromoo caalaa miidhamee jira. Diinii qabsoo Oromoo bara kana dinagdeedhaan dippiloomaasiidhaan fudhatama siyaasaatiin kunkutaahee jibbamee jira. Kanattu jira. Barii 2020 akkasittuu irra wanni gogoone karaa dippiloomaasiitiin, karaa dinagdeetiin, karaa miidiyaatiin namuuf gamaggamuun barbaachisaa waan taateef akkamiin bara dhufu bara wayyaa qabu goona hidhamtoota siyaasaa akkamiin baasna akkamiin miidiyaan kan irra caalan hojjeta akka jedhu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanumaaf jechuun aadaa gamaggamuu kan waan keessa baanee dabarre irra haasa'uu kana barachuudha. Yoo waan kalee keessa baanee hubanne jenne gara duratti deemuuf nu gargaara. Waan kalee keessa waan har'aa arguu dandeenya waan ta'eef gamaggama bara 2020 bara koronaa vaayirasii kana jechuun akka gaariitti goone qabsoo kenna duratti deemsisuun barbaachisaadha. Walgahiin tokko jechuun magaalaa Adaamaa keessatti bilchiginnaa fi dhaabbileen Oromoo icciitiin godhaa jiranii odeeffannoo sun hin qabna. Gara boodattuu odeeffannoo sun isin biraanii gahuu deemna. Karaa dippiloomaasiitiin Ameerikaanii ilaalchi yookaan hubannoo mootummaa Abiyyiitii qabdu guutuutti jijjiiramee jira. Abiyyi kan caalaa tursiisuun balaa qabaa jettee dippiloomaatonni Ameerikaa irraa waliigaltee jirti. Odeeffannoo sana immoo isin biraanii gahuu deemnu ta'uu isinitti himna. Kanas torbaanuu kan keessanii qabannee dhufna irratti hojjechaa waan jirruu fi maddeen adda addaa irraa odeeffannoo mirkaneeffachuu fi waan carraaqaa jiruu fi qabannee hin bahinee hagamma waan nu daawwattanii fi nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warri nu daawwattan galatooma warri nu qoqqooddanes galatooma nagaan oolaa nagaan nu bula.